illee akkatti dhaadataa jiru agartanii jirtanii asuma gadi baanaan ani gadi baheetiin jira hunda isaanii walirra bakka tokkatti summii nyaachisee akka isaan dhuman godha jechuutti jira jechuudha. Kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa dubbiin kun hedduu nama dhiba jechuudha. Maaliif garii al tokko yoo gammanne al tokko ni gaddina jechuudha. Al tokko Yuusufii yogguusaan qabanii dararaa jiran gaddinee rabbiin harkaa baasee amma ammoo erga Yuusuf harka galfatee Faayyoolee harka isaatti galfatee Abdallaa harka isaatti galfatee booda lachuun isaanii haga Yuusuf tokkicha gahuu dadhabanii Abdallaa kana of harkaa baasan jechuudha. Liinaa afaan illeeni Abdallaa kana akka inni itti dararaa ture akka inni itti garaa jabaatu osoo beekanii Afrikaa baasan jechuudha. Namiidhanii hedduu na cafaqanii yookaan immoo hedduu na reebanii siirii baasinaan jedhanii ani immoo siirii hin baasne akkasitti harkaa baheen jiraadhe viidiyoo yeroo inni gadhiisan agartanii jirtanii miidhaa Yuusuf irra gahee Abdallaa irra hin geenye. Maaliif Yuusufiin akka itti mataa uranii quba itti gasseensisee jechuudha. Abdallaan kun quba isaa itti gasseensisee baay'ee dararaa ture jechuudha. Hamma kanaan dararamne Abdallaan akka qabaniin osoo siirii sana akka irraa yaasanitti osoo silaa sheekatti yaamanii yookaan immoo quraanuma bishaanuma quraanaa sanaan gaggabsanii daqiiqaa inni of bayyanatee of barutti bishaan quraanaatiin gaggabsanii eeguu irra ture. Isaan amma hiine jedhanii mucaa akkasitti lafa kaa'anii inni kun harkaa bahee amma kun nama biraa fide gurbaa duraan keeriyyaa waraane san fidatee jira jechuudha. Yaa jamaa wallaahi nama hangaluu ammallee du'aa yaa goonuu fi Suleemanii miskiina Suleeman xiqqoo hin beekne gaayii ni sodaata. Yeroo akkasitti gurbaan mangeetti shuggutii qabu san jechuudha. Sila harkatti qabe humna dhiiraatiin harkatti qabe nama baafata jechuudha. Garuu rifatee jira. Wanni rifaatu keessaa immoo nama hin taatu jechuudha. Inni itti seenanii isaan itti seenu san rifatee jira jechuudha. Al tokko harkatti qabuuf yaalii godhee ture jechuudha. Garuu qabachuu hin dandeenye. Sila harkatti qabe shuggutii sanaan hirree isaa yookaan ciqilee isaa dhahe. Namni ciqileen dhaamu yaa jira na dhaamtanii beektanii ciqilee mee akkatti ciqileen kun nama dhukkubdee akkatti ciqileen kun nama dhukkubdee waa nama qabu harki kun waa nama qabu hin dandeenye takkaa namni ciqila dhaamtanii ni beektanii akkuma tasaa jechuudha. Akkuma tasaa wannumti tokko yoo ciqilee isin dhahee jiraatanii jirtanii wallahi xiqqishoo moo ciqileen kun isin dhaamte jechuudha. Harki kun nama laaffatee bishaan ta'ee waa nama qabu hin danda'u jechuudha. Islaa inni akkuma qabuu yaalii godhe sanatti silaa kutatee dhuma qabee shugguxii sanaa waan biraa miti ciqilee masaa san dhaheera ta'ee gurbaan kuni hanga kana isaan hin dararu jechuudha. Amma kunoo mangeedhaan nama mana ga'u fuudhii naa waliin deemii naa waliin Yuusufiin qabii naa waliin siirii dalageechuun itti jira. Gurbaan garuu siirii hin dalagu jechuutti jira. Mangeen hin du'a malee siirii hin dalagu jechuutti jira. Jabaadhu lubbuu rabbi baase malee lubbuu guyyaa rabbiin baase malee hin baatu sin ajjeesan jechuudha. Ofumaatii si sodaachisuu jiran malee waan akkasiin godhanii saniif iyyuu jabaadhu sin jedha mangee. Yaa jirana waan goonu dhabne mee du'aa himaa goonuu fi ammalleeni insha Allah akka Abdallaa rabbiin harka Yuusufitti deebisu. Yuusufuma bira du'aa naa dhaabannu mee jiran. Ani Yuusufiin keessaan salaamtaa jedheeniin jira. Osoo raqama isaa barbaadu yookaan osoo lakkoofsa bilbila isaatii barbaadu argadheetiin jira. Yoo inni naa waliin dubbate insha Allah salaamtaa jedheeni Yuusufii jennaan Yuusufinaan jedhee jira. Yoo inni naa waliin dubbate kan naa waliin dubbatu ta'ee sagalee isaa isiniif deennufa. Garuu ammoo biizii ta'ee wannaa waliin hin dubbanne waan hin godhu hin qabu hanga tokko jechuudha. Waa gochuu fi baadhu sagaleedhaan bira dhaabbadha jechuudha. Keessaan jechuudha waan isaan gochuu malan yookaan maalirra jirtanii maal gochuu jirtanii haala isaan irra jiranii dhuguma Abdallaan ba'e immoo hin baane arguutti jira sila nin gaafadha jechuudha. Yoo inni kan naa waliin dubbatu ta'ee wallahi dhugaa salaamtaa gaafadhe salaamtaa naa deebisee ana Yuusufinaan jedhee jira. Garuu yoo inni naa waliin dubbatu ta'e akkuma isiniin jedhe sagalee isaa isiniif fideetiin dhufa. Isin subscribe gootanii nafaana turuu hin dadhabinaa isiniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Chaanaala kiyya kana subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Insha Allah yoo rabbi laaffisee yoo inni naa waliin dubbate sagalee isaa fideetiin dhufa. Yoo inni naa waliin dubbanne gawaan hin godhuun qabu biiziidhaanii agartanii akka inni itti faayyoo waliin ta'utti jiru. Huccuurraa yaasanii haga harma keessatti fattashanii siiriirraa yaasuutti jiran jechuudha. Yoo inni naa waliin dubbate sagalee isaa isiniif deennufa. Yoo naa waliin dubbanne immoo gawaan hin godhu hin qabu. Akkasuma du'aa eegoonaaf isiniin jedha kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya. Yoo naa danda'ame ammoo lakkoofsa liinaas illee hin barbaada. Insha Allah khayriin kan walitti deebinu rabbi nu haa taasisu. Asumaanuu chaanaala kana subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.